keetu manatu waan rabaru way barbaadamini ojiitti badhaadhina kan jettu kubbaatti kun waggaa 10 biqileetta jara kana ari'uuf deemanidha gowwaan ta'ina summaan oromoo kan jedhamu immoo abiyyi oromoodha lammaan oromoodha eenyu oromoodha seegalee ni gaafa wayyaanee kun amma dabalamuu danda'u namni walitti qabee seegalee jaritti mormitoota jedhamtu kun dhufteetti nagaadhaan geessu nuti katamaa kana biyya kana keessa namni ishii wattaaddarri ishii hidhaan jiru ishii dubbii barbaade argite laata waan amma Jawaar kun waliin gaddeeme alba argite miti otoo mangistiin sabbiki otoo wattaaddarri dhaysee jiru otoo jiru namattiin tuun arraba malee waan biraa been qabdu bara hudduu ishii keessa garafanii gara ari'uuf deemanii bara diyaaspoora biyya kana warra abaa'oo dabalattee hunda ishii amala ishii tolfachuu baannaan wattaaddaratti qopheessanii lolaan namichi addunyaarratti beekama namichi takdaan ministiriin kun gaafudhaan qophoofteessa maqadafatuudhaaf jara kanaa jechaadha feesbuukii qabsoo jinnii otoo hin taane ani oromoodha gooftaa ogummaadha maalaadha shinaa namarraa waa gaafachaa oppiidoon bara bilisummaa dheessee dubbatteen beektu oppiidoon kun bara oppiidoon ani oromoon bilisumsa jettee gosiisin bilbilaan amma koy waan sirriitti hiikan daawwata deessee koy